سنجي أما جولس أروى أرجعتني بين وياسن براكان مالي نبراهم بسمالي التان سنبتين كاميرا في الليل حاريا وجرينا بيكينا أكما بيتني الدوجة جولا أكما جنو الليل عفا ولوك وفتا وفين كبدو أما نمني تكتوكو وفتا إيسكية وفتا مانتيا نارجا جدا وفتا كباتو وفي الليل عدتا وفي الليل تا yeroo hedduu deebi'ee mee warqii biraa uummata kuwwani fayyaalee yoo galee kaamaraatee biraa hafee nama hedduudha viidiyoo kana keessa waan nama gaddisiisu hedduu argitanii akkuma eda qayyataa bulteen amma mootuyyuu ganama gara suuqaa deemnee amma ciree nyaachuu fi waan hedduu viidiyoo nama itti dhagaamu viidiyoo hedduudha caqasuudhaan like share waliif godha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama argafuni warri amantii biraa qabdanillee har'a obboleettii tiyya takka sanbateedha. Akkuma viidiyoo kaleessa argitan sanii jechuudha ergaa ganama sanii bakka qayyaa turree geessinu gara suuqaa deemuuf jechuudha ciree manatti hin godhanne dhugaa rabbi dubbachuuf isin sobuu biizii taane haaluma jirutti olii fuudhee nu dabarse amma mootuyyuu ciree kana nyaannee suuqa uffata akkasuma mootuyyuu mana rifeensaa waan adda addaa deemuu henna inshaallah kuni waaw maalidha namni beektaa maqaa isaa natti hima akkuma sitti sanbate bagana gaar rabbiin biyya keetii si galchee siin jedha obboleettii tiyyamee maal jetta? Isnillee bagana gaane. Aamin aamin maal mee muudannoo maalii qabdamee viidiyoo biraa yookaan carraa kana argannee asillee kursii kana nyaannee yookaan suuqa deemnaa achirraa mana rifeensaa dhaynaa maal jenna achi booda mushurraa ergasii godhee warri kan kennarraa si fudhata waan ta'eef wanni jechuun akka natti himte kanatti nama si boodarra jechuudha mana hidhaa seenuu si boodarra mana nama biyya arabaatiin rakkatu mee yoo xiqqaate qabdii takkitti illee namni dhagahuu qabaa jettee wanni sila hin himadha hin dhaamadha dhagahuu qabanii irraa jechuun bu'aa hajama ajri bu'aa maallaqaa osoo hin tahin namni waa hedduu sii galaa miti jettu hin jira yoo hin jiraanne gara nyaata kennaa deemna. Dhagamaa sagalee eeshi hin danda'amu garuu kan ishee mana biiroo nageessanii mana hidhaa achi keessatti arge kana marratti arge ofirra osoo hin taane achi keessatti hedduu ka'ee kamana ofii fooqee meeqama as biyya keenya ijaarratu kabirri miiliyoona meeqaa asii qabu kan biyyatti dalagu irraa nama biraa miliyoona sanii ol qabutu jira. Biyya Arabaa kanatti jechuun biyya Arabaa ishee kabiiroo san keessa ammataa biyya argee lammii biyya keenyaa kana kamataa achi keessatti maraatee yaada garaagaraa waliin qabatee maraatee achi keessa tikkeettii muramee fi nu biraa booda beekan nama lama. Muufata xiyyaara bararu isi waliin kaleessa kagalu sababa fayyaadha deebi'aadha. Dabarsuu dhoofanii fiddeessu sababa fayyaadha. Kana irratti namoota keenyaa hoo barbaadu hordoftoota keessanii akka yaadan baadhee yaadarraa kan marti dhufa waan ta'eef akka yaada isin baadhee waan rabbii isin kenne alhamdulillah shakkaraa ka rabbii nu dhoogatillee isuma deebiin nuuf kenna jedhaati shakkaraa galata isaa galfadhaati waan qabdeen irratti fayyaa kan hin fayyaa alhamdulillah fayyaa isin kenne kan itti galata fayyaa sanittuu alhamdulillah dhaati faaruu rabbitti deeffadha obsaanis jireenya biyyaan baateessaa biyya ofiitti addeebi'a malee achitti rakkattanii du'aanis namni nama awwaalu sin jiru amma ijoollee waa irra jirtan hin beeknu guyyaa san biraa taane malee nu biraa hambisan malee har'a waa irra jiranis hin beeknu. Osoo mana hidhaa warra fayyaan qabnetti illee guutuu darbanii odoofillee ajjeefti. Sumire akkasii rabbiin isaa laaffisuufi rabbiin siin jaallee hafuufi fayyaa guutuu rabbiin haa kennuufi du'aa imaan bira dhaabbannaa waan biraa wanni walii goonis hin jirtu. Warroonni mana madaanii jirtan obsa namni caalis hin jirtu sabrii rabbiin jamiila isaanii isaa kennu gabaadhaa fi hambaan keessaa galaa isin jira obsaanis. Galatoonni faadhu yoo dhugaa natti miyyattan sanbateen kaamiraafillee haarayaa kan namni isa obboleessa achi keessa raa'iimoon dawwala. Kun obboleessa ni oon dawwale. Sagalee kan kayyoo dhageette tasgabbii waa argattee xiyyaara nu yaabbattu jedhanii gibbii keessaa ijoollee gagga'uu jettee ijoollee Oromoo achi wal geettee hedduu takkaa waliin cinqamaa tokko tikkeetti waaman jechuudha. Guyyaa sa'a 8 irra tikkeetti waamanii achirraa oduu waliin cinqamtu waliin booddu. Akka sa'aatii gibbii san keessaa baan sa'a 5 ta'ee jechuudha.
maali ba'uu didde shaawurii seenuu didde maaliifi jaalattee osoo hin taane waan isii dhibe obboleessi noorraan dawwale nama aadii kun birri dhibbaatti fuutiin mee tasgabbii yoo argattu taate sagalee dhageettee taasisiisii karaa haadha abbaa keenyaa galta jedhi haasisiisi jennee dadhabne biyyuma suudii san keessa achumattuu gargaaru achumattuu birri riyaala dhibbaa fuutee dawwalee karaa haadha keenya biyyuu dhabee iimaan argitanii midhageessanii kana bakka kana obboleeyyan illee diina taatee aadaa fakaamaan biyya jiruu mutuqammaan wal bira jiru aadaa kana wajjin qaadee daangara abdiin obboleeyyan argitanii waan akkanaatu jira waan obboleeyyanii irratti illee ijoolleen hedduun walii rifachuu didanii jiran namni hedduun yeroo rakkoo wal gata wallaahi dhugaa isinitti hima intuudha har'a kaamiraa dhalattee kana geettee baatee akkana dubbachuun isii dhukkuba isii keessa jiru isinii galee ijoolleen biyya arabaa jechuudha yoo waa'ee biyya arabaatiif waa'ee rakkoolee itti himan akka nama maaburaatiin itti sakkaanii maaburaatii yoo nama qabee nama hoggubu akkas ta'amiira keessa seentee kana dubbattee malee nama kaamiraaf illee jalqaba anaaf isiillee wal beeynee odoo hin tahin nama dhimmi qofti waliin na fide akka isin beeytu kanatti wallaahi hin amanne dhufe jettee isin na bilbiltu bakka jiru jechuudha hirrifadhe haga eda isii waliin bulu bakka jechuun subhaanallah adaa namni kun garaa qofa waliin dhalate garaan walirran dhaabatu garaan qofti waliin dhalate gaafa jalqaba rakkoo keessaa bahanillee garaan naman simatu akka abbaa ofii rabbi fedhe garaa rabbi namaa godha alhamdulillahi nu wal qabaachuun kun waan guddaadha waan amma isiin jette irratti warri sagalee biyya kana dhageettan jechuudha adaraa keessa yaadan baay'isina isiillee du'aayii kadhadha jireenya biyya keenya akkuma beeytanii hedduu jechuudha akkuma cimullee laafa walumaa galatti jechuudha isinii galee dhugaa jirtu isinitti himaa'anii buna sukkaara qabuu fi furdaa sukkaara hin qabne bunni sukkaara hin qabne furdaan inni gurraachiin hadhaaya garuu bu'aalee hedduu of keessaa qaba akkasuma immoo hadhaan isaa nutti ulfaatan beeytanii miti ka sukkaara qabu immoo arraba keenyatti illee ni mi'aaya bu'aan isaa immoo ni hir'ata kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka jiruu biyya rabbi isii laaffisu obboleettii keessan kana akka qormaatolee asii achi dhufu isii laaffisu du'aaya kanaa kadhattaniif abdii qaba rabbiin waan isii hunda keessa barakaa isii haa kaa'ee waan biyya namaatitti argattu san rabbi san caala dachaa isa turansa isaan horii kasii razzaqachitti illee asittis rabbi si haa razzaquu yaqiinfadhaa fi ammoo warroonni biyya arabaa jirtanii jiruu biyya arabaa tana warri irra of dagattan of hin dagatina maali jennaaniin har'a jechuun mucattii tana wanni na bira dhaabe waan biraa odoo hin tahini uf dagattee qaama ofiitii dhumattee uffata ofii hin qabdu amma namni tokko uffata eessa kiyya uffadha maal kiyya na arga jettan uffata qabaatan malee gadi ba'uu hin dandeettu nama afuu sii galee wallaahi wanni isinitti himu ufillee yaadadha ufiifillee ta'a yeroo hedduu irra deddeebi'ee mee warqii biraa uummata akka lama bitadhaa cinaa qabadha gaafa akkanaa kana gurgurtanii nama har'a mucattiin tunarra bakka kana dhayxee rabbii achii gad na baase dhiqadhu malee bitadhu malee hin galu wanni isii jechisiise qalbii qabaachuu fi dura waa akka ciniinnattee qabachuu silaa baratarra akkuma jaraa yookaan fayyaa dhabda amma mucattiin takka tanu biraa deebisanii buufata xiyyaara maxaaraa isin jettu jiddatti mana qabdi jedhan asitti achitti riyaala gara 13,000 olii namarraa qabdi jedhan asi birrii guddaa qabdi jedhan maaltu sii maraachi mucattii kana yookaan birrii kana kan namni isii obboleessa achi keessa iimoon dawwale kun obboleessa ni oon bilbilee nyaanni nu jalaa qorre viidiyoon har'aa jechuudha viidiyoo onnee namaa nama tuquu fi sammuu namaallee nama cinqu nyaata kana qorrisiisuu hin feene mucattiillee akkuma beektan dadhabbii waan hedduullee qabdii dadhabbii siima uufillee mucurraadha itti aansun ammoo wallaahi jechuun isin kolfisiisuuf wanni isiin haasoftu kun waan nama dhagahamuudha garuu ani yoo hundaayyuu namni miidiyaa kun fuula lama qaba fuula gaddaa fuula gammachuu irra caalaa jechuudha iskiriinii afurtinuu caalaan keenya jechuu keessi keenya madaallee yoo ta'e haga barbaanne aarii fi cinqiilee yoo qabaanne cinqaa kana fuula iskiriinii gaddaa finnee nama gaddisiisuu hin barbaanne akka dhuunfaa kiyyaatitti maali malee gammachuu keessi kiyyaa akka barbaade ibidallee osoo keessa jiraate gubbaa ammootiyyuu bishaan godhee bareechisee isin agarsiisuu barbaada hundumaafuu nyaanni kaane yoo carraa qabaanne ka sanbatee waliin deebinee haasa'uu dandeenyu ta'an inshaalla ni haasofna ammaaf ammoo sa'aatiin nurraa deemee jira waan ta'eef isin jaaladha sheera hiriyoota keessanii gochuuf obsa qabaadha nama ofiif tahetuyyuu namaaf taha nama fayyaa qabutuyyuu bakka hawwee gayaa nama argitanii obsa qabaatetuyyuu milkaa'uu danda'a isinii galee waan baay'eedha wanni haasa'uu garuu ammootu irratti haasa'uu na jalaa bade hundaafuyyuu horaa bulaa sabiskiraayibii namni hin goone viidiyoo har'a argitan sabiskiraayib godhaa yuutuuba kiyya anaaf qofa osoo hin tahin yeroo baay'ee isin fayyada akkasuma immoo namni biyya namaa irraa cinqamtanii haala kanaan jechuun wanna akkanaa kana biyyi namni biyya keessatti uffataa fi
fuula kan keetiin si tuffata si madaala biyya uffataan nama madaala biyya uffataan fira argattu biyya uffataan fira argattu si galee uffata gaarii yoo ta'e uffatini firri keellee si tuffata wallaahi waan ofii argu soba isiniif fakkaachuu danda'a kanaaf salphamatti jechuudha akka gargaarsatitti ufis fayyadee isinillee fayyadufanii qophiidha namni biyya arabaa irraa galuu barbaadan akkanatti isin simadhee waan tokko waan danda'e isiniif godhu lubbuu asirratti akka mataa biyyaatitti ol ka'ee fi isinitti illee isa akkana na eegi keessanii bakka kana bakka ana jiru kana na geessu hedduu takka akkasuma akka obboleetti biyyaatti isin laala malee yeroo ammaa obboleeyyaa ofiitti ta'uu waliin dhalatan hagame akka waliin ni beekasi abeekullee ni jira hedduutu jira waan ta'eef akka obboleetti biyyaatti walitti rabbi walitti anallee isin bira na dhaabee isinillee na bira na dhaabee waan ta'eef rakkoo galatoon atillee na amanuu keetifuuyyuu na amantee na jaalattee na filattee na dhufuu keetiif atillee naaf ulfaadhu isin hundi hordoftoonni biyya ulfaadha nyaata booda walitti deebina ani sinumaaf seeqa.